السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكيت أرقمنو عدامات نمني هر أولين أرقمنو نما هدو فموتو فول إساه حارة وجدتين أموتو هيادو قبساها أوروموتي هيو أوروموتي نما جرين إساك أم فاديسي أمني أورومو كوني بلسومو قبا قبرما جلابهو قبا جتشودان وقا ديدمي ترباف أمة إساتيف قبساها تنين توره سوتي bareen too wajjiin ammootuu jirra. Suutee bareen too nama lubbuu isaa hawaasa ofiitiif kenne dhugaa dubbachuudhaaf namni kenna yeroo hedduu nama afaaniin dubbatu ka gochaa hin agarsiifne ammootuu faarsa. Inni ammootuu haasawan heddummaatu dalagaadhaan ammootu hawaasa isaatiif waggaa 27 hojjetaa waan tureef guyyaa har'aa isa wajjin jirra. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Suutee bareen soo akkami? Nagaa galata rabbi fayyaadha. Fayyaadha. Nagaa kamsi. Ammas fuulli kee ifa maakam? Ifa uumaa waa takkaillee ifa uumaa. Gammachuu malee gaddi hin jiru. Injiru gaddi injiru waa takkaillee akkasii beeytee ta harkaa qabanirra ta abdata wayya jedhani. Ta harkaa qabanirra ta abdata wayya. Ta abdata wayya. Oromoon akkasidha. Inshallah. Akkas waan ta'eef bareeda galata rabbi homaan jennu. Egaa uummanni Oromoo dhiiroo hundinuu anuma beekan jeetii yaada. Keessattuu qeerroo fi ijoollee gaaddisa hambaa dhoombirii akkam jirtan nagaa fayyaadha. Anis kunoo akkuma jaallan keenya na dubbisanii agartan kana yeroo dheeraadhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo keessan ture. Gara waggoota 8 wallisaa artistii beekamaa keenya Rabbi rahmata isaa godhu Usmaayyoo Muusaati wajjin mana hidhaa keessa ture. Amma immoo asin jira magaalaa Adaamaatti argama. Kanaafuu keessattuu qeerroo fi qeerroon hambaa gaaddisa dhoombirii taatan nun dagatinaa nu cinaa dhaabbadhaa waan dandeessanii akka na gargaartanii uummata Oromootis hunda iyyattanii bikka jirtanii akka na gargaartan har'a ammoo eega gale kanaan ijoollee illee duraan horadheen beeku eega gale waggoota 3 fi 4 kana keessatti maatii horadhee ijoollee lamaan qaba. Ijoollee lamaan kana akkuma Rabbii fi Oromoodhaatiin guddisaa jira. Fuuldura kiyya immoo maal akka ta'e immoo mana kiraa galaa waan kana jee isin himuu hin danda'u. Isin hin qabaa kaleessa isiniif hin qabsaa'ee borullee waanuma fe'e waa hundaanuu isinis na duukaa jirtu anis isin duukaa jira. Kanaafuu akka na cinaa dhaabbattanii na gargaartanii isiniin jecha isin gaafachuu barbaada obboleessa keenyaaf. Kanaaf yaada kiyya kana ijoollee har'a dhaamsa kana kennaa kana kennaniifis tahee warreen biraatiif dhaamsa isinitti dhaammachuu barbaadeetiin obboleessa koo kanatti himadhe jechuudha. Waan hedduu garaa nama nyaatu. Yeroo hedduu hawaasni keenya yeroo inni walii boohu yeroo inni qabsaa'aa ofii itti beeku eega inni du'eeti. Eega inni du'ee siidaa isaa dhaabnaa isaa akkana goonaa jedha. Wayita inni lubbuun jiru ammootu waan isaa hin dubbatu. Waan garaa nama nyaatu. Namni kun nama waggaa 8 lafa jalatti hidhame waggaa 27 umrii ofii ummata Oromootiif kenne jechuudha. Har'a wanni inni nyaatu, wanni inni dhugu, wanni inni ammootu mana keessa galu kafalatu isaaf ammootu cinqaadha. Jiini geennaan isaan badaa maal kiraa kafaladhachuutu yaada isatti ta'e. Gaafa namni du'e wal bira dhaabachuu osoo hin taane, siidaa walii dhaabuu osoo hin taane, har'a namni kun mataan isaa arrii baasee agartan. Reefu ijoollee lama argata. Haga kara biyyaa deebi'ee, wayita mootummaan kara biyyaa galaa jedhesan waggaa 3 moo waggama 3 har'aa kara biyyaa deebi'ee eega sanii fuudhee ijoollee ammootu lama argate jechuudha. Hireen ijoolleen lamaan isaatu ni qabdu eega rabbiiti ummata Oromoo bal'aadha. Ummanni Oromoo bal'aan qabsaa'aa dhugaa ka fakkeessaan tahin ka dhugaan saba isaatiif qabsaa'e kana bira dhaabannee rabbi irratti illee herreganna akka namaatti illee galata qabdan akka rabbiitti illee galata qabdan waan taataniif nama kana bira dhaabattanii gammachiisuun dirqama kiyyaa fi keessanii isinii jedha. Keessattuu siqna duraa. Ayyee duraan dursee galatoomaa isiniin jedha. Sheek Sa'ad isinis akkanatti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf uummanni Oromoo yeroo baay'ee mee aadama qabsaa'aa Oromoo gaafa inni du'e piroofaayila godhachuu fi gaafa inni du'e maalii kenna jechuu kana dhiifnee gaafa jiru walaa iyyaafannu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf an akka nama Oromootti namni haga suutee baarentuu kana namni hedduudha qabsaa'aan Oromoollee nama lubbuu ofii laatee waraana bilisummaa Oromoo keessatti eeltiratti umrii ofii guutuu fixee Usmaayyoo Muusaa walii waggaa 8 lafa jalatti hidhamee gama qabsoo hidhannootiinis tahee qabsoo artiitiinis tahee nama saba ofiitiif uf kennee
umrii isaa guutuu rifeensa gurraachaan biyya tanaa ba'e rifeensa adiidhaan biyya tanatti deebi'e. Erga biyya tanatti waggaa 3 kana gaafa abaawoon galte biyya kanatti deebi'e san booda ilmaan 2 argatee ijoollee 2 qaba. Ijoollee lamii tana ammoo mana kiraa keessa galaa. Ijoollee tana waan aananiin bitantu jira. Innummaanuu akkaataa itti jiraatantu jira. Waan baay'ee garaa nama nyaataati. Kana keessa ammoo wanni baay'ee garaa nama nyaatu suuteen nama waan ufii dubbatuu miti. Namoonni tokko tokko Oromoo qabsaa'ee Oromoo akkana ta'ee Oromoo maaliin nan taatu jedhee nama Oromoo tanayyuu quuxessitu jira. Suuteen nama akkasiitii miti. Nama sabrii waa hundaallee qabu, nama na argiillee barbaaduu miti. Nama Oromoollee ammoo na argiifillee qabsaa'ee miti. Dhugaa rabbi asitti agarree nu hangafa kenna haga wagga duraan seenama isaatiin beeyna malee erga qaamaan asitti agarree magaalaa Adaamaa tana keessatti agarre suuteen nama naamusa qabu, nama sabrii qabu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo baay'ee garaa isinaa nyaatu akka warri namni ilmaan qabu akka ilmoo teessanitti ilaalaa. Ilmoo namni har'a ilmoo 2 jiraachisee mana kiraa ofirraa hojii tokko osoo hin qabaanne kafaluun baay'ee ulfaataadha. Akka ilmaan teessanitti ilaalaa. Namni rabbi itti dhiise qabsaa Oromoo kana gargaaraa isiniin jedhee dhaamsa kana isinii dabarsina. Galatooma ulfaadhaa. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa isiniin jecha baay'ee suutee bareentu jechuun nama akkamii akka ta'e baay'een isaanii haasa'aniirani. Silaa nama weellee isaatiin eegalaa yeroo dhufu kana garuu mootu akka weellee hin eegalle gaa sheeka bira jira. Biyya bulaqqan fakkaatanii sanii dubbiin haa ta'u rakkoon qabu amma. Suuteen immoo sirba jaalallee miti sirba qabsoo baay'een beekama. Sheekonni keenya baay'een sirba qabsoo kan akkuma nashiidaatti ilaalanii. Haa ta'uti suuteen nama ajaa'ibaati. Suutee jechuun nama waggaa 27 qabsoo Oromoo keessa ture waggootan 3 dabran adda bilisummaa Oromoo waliin galanidha. Isaan keessaa nama tokkodha. Achi durallee mootuu haftee Usmayyoo Muusaati suuteeni. Waggaa 8 lafa jalatti Usmayyoo waliin hidhame. Usmayyoo Muusaa mootuu har'a ergini lubbuun dabre seenaa nutti ta'ee madaa onnee keenya keessaa hin baane nutti ta'ee kanaaf yoo ta'u inni immoo haftee isaati. Akkasuma qabsaa'onni biraas jiru. Garuu suuteen nama Usmayyoo Muusaa wajjin lafa jalatti waggaa 8 hidhamedha. Dhugaa dubbachuu fi yoo waa'ee Usmayyoo Muusaatii fi suutee wal bira qabee ilaaluun garaagarummaa tokko naaf hin qaban. Jiraachuu fi du'uu isaanii qofaan adda baasa. Kanaaf uummanni Oromoo kallattii hundaan qabsaa'aa keenya akka deeggarruu walumaan bakka jirru deeggarree maatii isaa cinaa akka dhaabannu isa cinas akka dhaabannu ijoollee 2 qabaa magaalaa Adaamaa jiraataa maaliin akka jiraatamu immoo magaalaa irratti hundumtuu beeka. Kanaafuu kanuma isinitti dhaammachuu fi baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa horaa bulaa akkasuma gareen Ardaa Doombir haftee gaaddisa Doombir gaaddisa haftee Doombir grupiin sunillee baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif jennaan har'a mana Abduu Jabbaaritti nu hundumtuu akka carraa ta'e kan wal agarree maatii isaanii biratti olmaan isin har'a ooltan olmaa dhugaa seena qabeessa fi dhaloota boruuttis dabru akkasumas immoo dhaloota boruutiif illee uummanni Oromoo qabsaa isaatiif olmaan uummanni Oromoo oolu itti fufaa akka ta'u abdachiiftanii boruu muca'oo tanaatiifis boruu maatii kanaatiifis abdii hortaniirtan. Isaan qofaa miti numa hunduma keenyattuu abdii hortaniirtan isiniin jedha. Galatoomaa baay'een isin jaalladha. Horaa bulaa suutee keenya baga jiraatte. Ulfaadhu galatoomii sonni naafatti sana gaariidha. Ayyee nagaataa akkam fayyaa jirtu jenna. Baay'ee anis waan isin haasoftan dhagaan ture. Innillee waan jedhe hundi keessan haasa'aa turtani. Kanaaf irra hin deebi'u. Namni kun nama seenati gargaaramuu qaba. Nama akka namoota kaanii hin haasa'amneef garuu namoota baay'ee caalaa nama dalageedha. Uummata Oromootiif nama waan hedduu dalageedha. Isin hunduu haasoftanii jirtu. Amma dhugaa garaa na nyaate baay'eellee waliin beeknutti asuma isaan hiriyaa kiyya. Kanaaf ani waama qaburraa nama kana waan keessa kiyya keessa jirtu qarshii 1,500 gochuu barbaade isiniin jedha jiraadha. Hiriyaa kooti hiriyaa baay'een jaalladha kokeetti jedhama asuma jiraata magaalaa Adaamaati. Baay'ee galatoomi ani nama jechuun nama yeroo seenaa qabsaa'aa ilmaan isaa tokko obboleessa isaa tokko innaa haasaan itti dhagahame
hin beeku kana dura amma yeroo ani waa'ee isaa dubbadhu kana kan hubate akkasuma namoonni birallee mootu kallattii garaagaraatirraa hubattanii miira Oromummaa dirqama Oromummaa hin jedhamne dirqama Oromummaa keenya hundumti keenya akka baanu isiniin jedha. Galatooma baay'ee. Okeettasis galatoomii ulfaadhuu siin jaa horii bulileen cikicha.